Mariam giftiko kenna panno jala anma fansidana Mariam giftiko kenna panno jala anma Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube jalatti argamtan hunduma keessa nagaan koo kan kabajaa kan jaalala isin haa ga'uun isin jedha ana buleettiin keessan nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u akkasumas warroonni mana kootiif haarawaa taatan like share comment gochuudhaan karaa maatii kootiitti akkama kamtan asumaan kabajaaf jaalalaan isin affeeree jira warroonni maatii koo taatanii hanga guyyaa har'aa nafaana turtanii na waliin turtan guddaa galatoomaa isin jedha ammas immoo YouTube wal jajjabeessuun eenyuma biraa akka nafne wal jajjabeessaa nuti Oromoon yoo wal bira dhaabanne eenyumtu jajjabeessuus nu faana dhaabatus haalan amma irra jirtu ijoolleen keenya dhaloon amma baay'ee waan nama gammachiisudha kanaafuu ammas jabaadhaa itti fufaa isin jedha akkasuma keessummaan har'a qabadhee dhufee keessummaan kootillee kanan baay'ee jaaladhu fi kanan baay'ee kabaju obboleettii koo jaalatamtuu fi kabajamtuu Burtee Tuubiidha asumaan karaa isheetittanii isin dabarsaa hanga dhuma viidiyoo keenyatitti hanga dhuma qophii keenyatitti nu waliin ta'an affeerraa kooti qeeqa qabdanii fi yaada qabdan yaada keessan dogongora qabnu komentii jalatti nuuf kaa'u hin irraanfatinaa isinin jedha jabaadhaa wal jajjabeessaa asumaan karaa Burteetitti isin dabarsaa hanga dhumaatitti nu waliin tura. Ashamaa harka fuudhee jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota YouTube nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jecha nagaa kooti galata waaqayyoo isinis akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba. Asumarraan obboleewwan koo musliimaa baga ayyaana arafaatiin isin ga'ee akkasumas baga irraa haftanii isin jechuun jaaladha kan baranaan isin ga'e egereenillee isin haa ga'u isiniin jedha walumaan nu haa ga'u isiniin jechuun barbaada asumarraa dhaamsa kooti jechuudha har'a mana YouTube'ittiin argama YouTube maaliif mana isheetti argamtee yoo naan jettan gaafii naa dhiyeessitee jirti gaafii kanammoo mana isheetti akkan dhiyeessuuf naaf feertee jirti guddaa galatoom hiyooti gaafii naaf qopheessitee mana keetti na affeeruu keetii fi hedduu galatoomi galata guddaa na biraa qabda siin jecha asumarraan immoo like share subscribe gochuudhaan nu hordofaa na faana turaa siin jechuun jaaladha. Akkasumas immoo wanta ani dogongore yookaan wanta ani jechoota kiyya keessatti yookaan osoo naaf hin galin dubbadhe tokko na sirreessuu hin dagatinaa isin jechuun jaaladha gamanumaan gara gaafii kiyyaatti isin dabarsaa turtii gaarii. Gaafii tokkoffaan hinaan eessatti dhalattee guddatte jettee ani iddoo itti dhaladhee guddadhee Oromiyaa Arsii Bahaa Analodee Heetusaa jedhamutti dhaladhee kan immoo itti guddadhee Arsii Lixaa Aanaa Mul'eessaa kan jedhamutti guddadhee jechuudha. Gaafii lammaffaa guyyaa akka malee gaddite qabdaa maaliif naan jette guyyaan akka malee gadde qaba garuu gaddee hin hafne booddeen immoo gammachuu naaf ta'ee jechuudha. Innis maalidha yoo jettee na gaafatte guyyaa harmee koo yookaan maazarii too gar malee dhukkubee ture akkasumas immoo ishiin hospitaala seentee turte ana biratti maazariin dhukkubsattee hin beektu ishuma na dhukkube jedhee akimii deeme hin argine kanaaf guyyaa san dhukkubsattee gar malee tokko gaddee jechuudha. Yeroo san biyyan jira baay'ee tokko rifadhee gadda guddaa natti dhagahame maazariin itti yommuu naaf hojjetti hedduun gammadee jira jechuudha. Gaafii sadaffaan sooshaal miidiyaa kana irraa maal faayidaa argitee naan jette sooshaal miidiyaa irraa ani faayidaa guddaan argadhe tokkoffaa sooshaal miidiyaa nama wal nama barsiisa
namoota dandeettii garagaraa qaban, namoota hubannoo adda addaa qaban waliin wal si barsiisaa, atis irraa barataa jechuudha. Anis akkasuma namootaan wal na barsiisee namoota sanirraa muuxannoo adda addaa akkasuma namoonni fakkeenya guddaa naaf ta'an jiru. Isa kana irraa baradhee jira, irraa argadhee jira jechuudha. Akkasumas maal si miidha jettee homaa tokko na miidhe jechuudha. Akkaataa itti fayyadama sooshaal miidiyaa tituu nama miidha malee ati yoo seeran itti fayyadamtee si miidhu jechuudha. Sooshaal miidiyaan akkuma miidhaas qabu faayidaas qaba. Anaaf garuu faayidaa isaatitu irra naaf baay'eedha jechuu jaaladha. Galatoomaa ulfaadha hin jedha. Gaafii arfaffaan amala kee irraa waa lama kan sitti tolu nuuf himi yookiin amala kee irraa kan namni sirraa jibba jettee yaaddu lama nuuf himi jette jechuudha. Hiyyootiyye amala kiyya irraa ani wanti nan jaaladhu hin jarjaru, garuu osoo namni na ibsee gaariidha. Ani amala kiyya irraa hin jarjaru, haasawwan dura dhaggeeffadhee tanan na dhaggeeffachuutu natti tola jechuudha. Haasaa kiyyarraa kan nama osoo dhaggeeffadhee baay'ee kan natti toludha jechuudha. Wanti nani jibbu ofirraa jechuudha. Akka kootti aarii xiqqoon qaba. Aarii san osoo dhiisee ishii sana ofirratti jibbasiin jechuun barbaada. Gaafii shanaffaan waa sadii kan jireenya kee keessatti na barbaachisa jettee yaaddu jedha. Waa sadii kan jireenya kee keessatti na barbaachisan, waa sadii wanti jireenya kee keessatti na barbaachisu anaan jechuudha. Akka kiyyatti tokkoffaa fayyaadha. Fayyaan faayaa, lammaffaan immoo gaa'ela, sadaffaanis amantaa kiyyaa jechuudha. Kanneen sadeen jireenya kiyya keessatti baay'ee na barbaachisu siin jedha. Maaliif gaa'elas yoo fudhanne dubartiin takka yookaan dhiirri tokko erga dhalatee guddatee booda gaa'ela malee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf isa kanneen sadeen nan jaaladhas jechuudha. Namni tokko immoo erga dhalatees immoo amantaa mataa isaa qabaachuu qabaa jechuudha. Kanas hin jedha. Gaafii jahaffaan wanti muuxannoo isaa qabdu kan ati itti hin hojjenne jettee yaaddu qabdaa jette. Wanti ani muuxannoo isaa qabu wanta irratti hin hojjenne jedhee yaadu barumsa jechuudha. Garuu muuxannoo isaa san hundallee barattuu cimtuu ta'ee osoo hin ta'in barattuu dadhabduus miti, jiddu galeettidha. Isarratti osoo xiqqoo ishii cimee baradhee odoo galmaan gahee jiraadhe kan jedhu yaada nan qabaa jechuudha. Isatuyyuu hanga ammaatti yaada natti ta'a jechuudha osoo galmaan gahee jiraadhe kan jedhu jechuudha. Gaafii torbaffaa nama 5 waliin biyya 5 daawwadhu osoo jedhamte eenyu waliin jette? Namni ani biyya naaf daawwadhu jedhamee naaf eeyyamamu waliin deemuu barbaadu tokkoffaa maatii koo jechuudha. Harmee koo, abbaa koo, obboleewwan koo, abbaa manaa koo jechuudha. Mucaa koo tokkoffaa harmeetoo, lammaffaa abbaa koo, sadaffaa abbaa manaa koo, arfaffaa mucaa koo, shanaffaan obboleewwan koo itti naaf haa ta'u siin jedha. Isaan kanneen waliin deemuu barbaada. Bashannanuu biyya barachuun barbaada siin jedha. Jalqaba jechuudha. Namni tokko gaafa waan gaarii argatu maatii ofiitiin gahaa yookaan nama isatti dhiyaatu sun waan gaarii argate san namni akka argatu waan abbaan haati akka argatu waan barbaaduuf anis biyya nan deemu kana isaan yeroo nafaana deemanii nafaana daawwatan akka kootti natti tola. Akka keessanitti immoo koomentii jalatti nuuf barreessaa siin jedha. Gaafii 8ffaarra geenyee jirra. Oromiyaa osoo Oromiyaa
bilisoomsisiin jedhani osoo Oromiyaa keessaa biyya tokko bilisoomsisiin jedhani biyya kan bilisoomsitaa? Oromiyaa keessaa biyyi lama jira hin jiru. Oromiyumaan bilisoomsaa jechuudha. Oromiyumaan bilisoomsaa yookaan Oromoo hunda jechuudha. Na bira hin ga'u malee carraan akkasii osoo na ga'e akkasitti siin jedha Hiyoot galatoomii. Gaaffii salgaffaan mallattoo hiriyaa gaarii lama nuuf himi jette. Mallattoo hiriyaa gaarii jechuun kan waan badaa keessitti himu, kan waan badaa kee jechuun waan ati balleessite tokko wanti kun sirriitti irraa deebisiin jedhu jechuudha. Guutumaan guututti hiriyaa iddoo siif kennu jechuudha. Hiriyaa iddoo siif laatu. Hiriyaa yeroo isaa irraa aarsaa siif kaffalee si faana ta'u yeroo rakkoo kan si wajjin dhaabbatu jechuudha. Hiriyaan mallattoo hiriyaa badaa sadi nuuf himi jette. Hiriyaa badaan yeroo rakkoo keetii si faana ta'uu hin danda'u. Yeroo ati fayyaa qabdutti jireenya gaarii jiraatutti si faana ta'uu barbaada. Yeroo siif hin kennu jechuudha. Wanta hin beekurraa kana hundallee sadii illee beekuu baadhu wanta hin beekurraa hiriyaan badaan yeroo siif hin kennu. Ati yeroo kennitee fi inni yeroo siif hin kennu jechuudha. Rakkina kee san si faana qooddachuu hin danda'u. Walumaa galatti kanaa jechuudha. Namni baay'ee qal'aan ta'e kiiloo meeqa? Namni qal'aa ta'e kiiloo meeqa? Mazzanee hin beeku walla. Mazzanee hin beeku nama qal'aan hangam akka ta'e hin beeku. Garuu tilmaaman ani fakkeenyaaf amma qal'oodha. Kiiloo 57 akkas 55 akkas jechuudha. Akka kootti of kiyya yoo ta'e malee nama qal'aa tilmaames waliin kiiloos laallamee hin beeku siin jedha. Asumarraan namni qal'aan kiiloo meeqa akka ta'e namni beektan yookaan namni mazzantanii yookaan wal biratti mazzanantanii argitan innis kiiloo meeqa akka ta'e ani hin beeku waan ta'eef barachuun barbaada. Garuu of kiyya yoo laale akka kiyyatti anis gar malee furdoo miti gar malees qalloo miti jiddu galeetti waan hin ta'eef namni qal'aa kiiloo hangam akka ta'e adda baasee beekuu hin danda'u siin jedha. Gaaffiin 11ffaa namni eessarraa uumamee? Namni eessarraa uumamee jette namni biyyee irraa uumamee. Namni dachii yookaan biyyee irraa tolfamee uumamee jechuudha. Gaaffii 12ffaa ijoollee shamarranii gorsi jecha tokkoon osoo jette maal jettaanii? Gorsi jecha tokkoon osoo siin jedhani maal jettaanii? Shamarran gorsi jecha tokko yoo naan jette hin gowwoominaan jedha. Hin gowwoominaa jechuun immoo sobaaminaa jechuudha. Karaa biraatiin sobaaminaa keessattuu karaa jaalalaatiin karaa waa hundaatiin sobamaa waan jirruufi isa kanatti ceemsaa ofii eeggadhaa hin sobaaminaa waan xiqqishoo irratti isiniin jechuu barbaada. Isinis immoo waan naan jettan koomentii keessan nan eega jechuudha. Koomentii keessan jalatti koomentii kiyyoo jalatti na barreessaa isin jedha. Asumarraan bakka itti dogongore hunda isaa ta'u naaf barreessuu natti himuu na deeffachuu hin dagatinaa isin jedha. Gaaffiin kiyyaa kan ishiin naaf qopheessite kana guddaa galatoomi Hiyootiyyee hundi keessanuu waan na dhaggeeffattaniif na faana turtaniif hedduu galatooma. Adaraa isiniin jedha. Adaraa isintti dhaammadha. Wanti ani dogongoree fi wanti ani haasa'e keessatti yoo seeran jechuudha waan ishiin na gaafate kan hunda hin deebisin naaf kolchaa isiniin jecha koomentii keessan immoo nan barbaada. Gaarii qofa osoo hin taane wanti bakka itti dogoggorellee yoo jiraate na sirreessuun keessan asumaan isin gaafadha kabajaadhaan. Ani beekee osoo hin taane amma natti fakkaate waan natti fakkaateen deebise malee beekee san hunda
gaafii kana deebisuuf qophii ta'e osoo hin ta'in waan natti fakkaate waan ofii kiyya irraa beeku isiniif qooda jechuudha. Isinis immoo kanaaf qoodan abdii guddaan qaba. Nagataa qoraa bulaa deebanaa isiniin jedha. Ulfaadha.